Cirogola. Ashama harka fuune jecha egaa hordoftoota Cirogolaadhaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya arraantana dhiphina sammuu yookaan stress kan jedhamee beekamu saniin maal namatti akka fidu qabadhee dhiyaadhee na hordofaan isin jaa. Egaa dhiphinni sammuu yookaan stressiin maal namatti fida kan jedhuudhaaf kan armaan gadii kan na hordofaa. Tokkoffaarratti mataa dhukkubbii namatti fida. Kan duraan jirus namatti jabeessa. Dhukkuba garaachaa namatti fiduu caalaa isa duraan jiru garmalee namatti jabeessa. Egaa dhukkuba onneellee dhiibbaa dhiigaa ol kaasuu, dha'annaa onnee dabaluu fi karaalee birootiin deemee dhukkuba onneef nama saaxila. Egaa stressiin wantoota kanaaf nama saaxila jechuudha. Dhukkuba Alzheimer's jedhamu kan dandeettii waa yaadachuu nama balleessuun beekamu memory loss namatti fidaadha. Stressiin umrii malee qaamni ofii dafee dulloomuu fi akka dadhabu taasisa. Aarrii warra baasan tokko hin beektan sunillee stress irraa namatti dhufa. Dhukkuba sukkaraa gosa type 2 DM haga sukkaraa qaama keessa jiru akka hin to'atamne kan taasisu namatti hammeessa. Dhukkuba asmiif haga ta'e akka saaxilamnu akka nu taasisu qorannoowwan ni mirkaneessu. Walumaa galatti umrii nama gabaabsa. Egaa fayyaan faayaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa jechaa. Egaa dhiphinni sammuudhaa wantoota akkanaa kan nafatti fiduudhaan umrii keenya nu gabaabsuu mala jechuudha. Kanaafuu bu'aaraa yeroo mara rakkachuun gaarii miti. Ifni dhiphisinaa. Galatoomaa.